x is equals to 75. 20 kiloogiraamii ta'an baay'inni isaanii 15, kan 25 kiloogiraamii ta'an immoo baay'inni isaanii meeqa? 35 jechuudha. Negative time, negatiiviin maal kennaa? Poozitiivii kenna. Poozitiivii kenna. 0 irratti garuu 0 ta'a jechuudha. Exercise 2.2. Exercise 2.2 ni gaaffiin jalqabaa yookaan tokkoffaanii linear equationii solve godhii jedha. Solve the linear equationii jedha. Hundaa hojjennu moo muraasaa hojjennu kan jedhudhaa fi baay'ee bitana galaa ture. Garuu baay'ee keessanitti linear equation ulfaatu waan ta'eefu ani C fi E siniifan hojjedhaa jechuudha. Gaaffiin caarratti nuuf kennameeru kana fakkaata. This implies 3 irraan 4 keessa raabsinaa jechuudha. Ishee kana cuftuu keessa raabsina. 3 irraan 4 baay'isuu 2 xaa hir'isuu 3 irraan 4 baay'isuu 3 liqixxaata 2 irraan 3 xaa ida'uu 5 jedha. This implies 4 lamaatiin meeqa ta'a? 2 ta'a. Lamaatiin inni kun immoo 1 ta'a. 2 lamaatiin salphifna jechuudha. Then 3 irraan 2 ta'a. Xaa minus 9 irraan 4. Ishee kana lamaan walitti baay'isna waan ta'eedhaaf salphachuu hin danda'u. Which is equals to 2 over 3 x plus 5 jenna. Jijjiiramoota walitti naannessina warra jijjiiramaa qaban. 3 over 2 x minus 2 over 3 x. Ishee kana as naannesse. X is equals to 5 plus 9 over 4. 9 over 4 immoo asuuf. Isheen kun immoo LCM ishee meeqa? 6 dha. LCM isaa 6 yeroo ta'u 6 jettanii jaa hiruu lama meeqa? Ishee kanaaf hirtuu jechuudha. Isa booda isa kanaaf immoo jaa hiruu lama 3 dha. 3 baay'isuu 3 immoo meeqa? 9. 9 minus jenna. Jaa hiruu 3 meeqa? 2. 2 baay'isuu 2 immoo 4. 4 jenna. Then x immoo biraatii qaba jechuudha. Which is equals to ishee kana kan baay'isnu immoo 5 baay'isuu 4 meeqa? 20 plus 9 over 4 jenna. Again this implies 9 hir'isuu 4 meeqa? 5 irraan 6 x liqixxaata 29 irraan 4. This implies 6 fi 4 LCM isaanii meeqa? 12. Therefore 5 over 6 x time 12. 12 keessa raabsina. LCM yeroo baay'ee akkasitti hojjetamti waan ta'eedhaaf 29 irraan 4 baay'isuu 12. 12 jaatiin meeqa? 2 ta'a. Jaammoo siitiin baddii jechuudha. Then 5 time 2 5 time 2x qabna. 5 time 2x qabna. Which is equals to 4 tokko 12 4 immoo 3 ta'a. 29 time 3 qabna. Isheen kun meeqa? 10x taati. 10x is equals to 29 time 3. X in keenya ni qixxaatti umarratti 29 time 3 over 10 ta'a jechuudha. X is equals to ishee kana yeroo walitti baay'istan 87 irraan 10 ta'a. The value of x is 87 over 10. Check by yourself. Kan isa kana immoo yookaan kan immoo LCM barbaaddu. LCM jijjiiramoonnis ni qabaatu. Fakkeenyaaf LCM warra kanaa isa kana ta'a. Maaliif yoonaan jettanii kana lamaa yoo walitti baay'istanii isa kana argattu waan ta'eedhaaf warra kana isa jalqabaa kana walitti baay'istan isa lammataa kana argattu waan ta'eef jechuudha. LCM kanatti gargaaramne
gama lamaaniyyuu ittiin baay'isna. Gama lamaaniyyuu maaliin baay'isna jechuudha? X square minus 3x ittiin baay'isna. 3x ittiin baay'isna. Yeroo itti baay'istanii as keessa yeroo baay'istanii 6 baay'isuu fi isa kana yeroo walitti fiddani kun as keessa yeroo dhaabsamu as keessa yeroo dhaabsamu maal kennaa kan jedhu waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Kuni akkam ta'a 6 ta'a. Sababni isaas inni kunii fi inni kun lamaan wal balleessee jira waan ta'eedhaaf wal fakkaatu waan ta'eef. So deebiinsa 6 ta'a. Isa kana 6 is equals to jenne 12 over x immoo maal isiniif kenna? 12 time x minus 3 isiniif kenna. Sababni isaas innumti kuniyyuu siriimti isaa kana lamaantu walitti baay'atee jira waan ta'eedhaaf jechuudha inni kun. Zeen kan isa kanaa immoo x'n keessaa badeetu kan isa kanaa immoo x minus 3 nafeetu x'tu jala hafaa jechuudha. Hafaafii jechuudha. Plus x jenna. Akka kanaatti salphatee jira kun. Then this is equals to 6 is equals to jenna 12 time x 12x ta'a 12x ta'a 12 times 3 36 ta'a plus x dha jechuudha. Isa jijjiiramaa qabu walitti naannessina, isa jijjiiramaa hin qabne immoo walitti finnaa jechuudha. Amma salphifannee jira. Therefore 6 plus 36 maaliif 36 hin jedhee inni kun poozitiivaatiin as darba waan ta'eedhaaf. Is equals to 12x plus x ta'a. Warra kana immoo walitti finnaa jechuudha. Then 6 fi 36 meeqa? 6 fi 36 42 xiqqaata. 12 x fi x meeqa? 13 x ta'a. Yoo danda'ama ta'e as naannessina egaa. 13x is equals to 42. Amma kan asitti naannessine yeroo hojjennu 30x over 13 jenna. Which is equals to 42 over 13 jenna. Deebiinsaa meeqa ta'a? Salphachuu hin danda'a? Hin salphataa moo kan jedhu immoo yeroo ilaallu 13 wal gataniiru. X is equals to meeqa ta'a? 42 over 13 ta'a jechuudha. The final answer will be x is equals to 42 over 3. Check by yourself. Inni lammaffaarra jiru immoo solve the linear inequality. Inni jalqabaa equality dha. Inni jalqabaa equation dha. Inni ammaa immoo inequality dha jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kana immoo C haa hojjennu. C hojjenna. Kanaaf immoo ofii keessan hojjettu jedhee yaada. Gaaffii nuuf kennameeru kana yeroo ta'u gama lamaan isaayyuu LCM dhaan baay'isna. LCM ni qoyyaba kana gama lamaatiin jiru 3 baay'isee 4 ta'a. Which is 12 jechuudha. 12tiin baay'isna. 12 jechuun immoo 3 times 4 yeroo baay'ee LCM walitti baay'isanii argattu. Yoo salphatan immoo salphiftu jechuudha. Salphachuu hin danda'u waan ta'eedhaaf kuni 3 times 4 mataa jechuudha. Kanaaf 12tiin baay'isna gama lamaan isaayyuu yeroo baay'isnu 5x minus 2 over 3 times 12 irraan guddaa yookaan walqixa x plus 3 over 4 gama lamaan isaayyuu 12 baay'isnaa jedheera waan ta'eedhaaf. Zeen salphata ta'een salphifna qaama. Kun 3dhaan meeqa ta'a? Tokko ta'a. 12 immoo 3f yeroo hirtan meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Jalli isheen teessu tokko kun immoo rakkina uumtuu iyyuu hin qabdu. So 4 times 5x minus 2 greater than or equals to qabna. 4 tokko ta'a 12 hiruuni. 4 immoo meeqa isiniif ta'a? 3 ta'a jechuudha. Isa kalarii kanaan barreessaa jiru yaadaan qabattu gaa warri babbadanii jiru waan ta'eedhaaf. Then x plus 3 times 3 tafa jechuudha. Salphatee kanarra geenye jira. Therefore hammattuu keessa raabsina.
warra barreeffamee jiran kana hammattuu keessa raabsinaa jechuudha. 4 baay'isuun 5 meeqaa? 4 baay'isuun 2 immoo meeqaa kan jedhu jechuudha. Then 4 baay'isuun 5 meeqaa? 20 xaa hir'isuu 2 baay'isuun 4 immoo meeqaa? 8 irraan guddaa yookaan walqixa jenna. Mallattoon isaa akkuma jiru deema. 3 kun immoo as keessa raabsamaa jechuudha. Kana lamaan keessa raabsina. Yeroo keessa raabsinu 3 baay'isuun xaa meeqaa? 3 xaa ta'a pilaas 3 baay'isuu 3 meeqaa? 9 iddoo kana geenye jirra jechuudha. So ishee kana qofa yaadaan qabattu. Therefore jijjiiramaatti naannessina. Jijjiiramaa kunoo jijjiiramaa isa qabuu fi constant number immoo kunoo 9tti naannessinaa jechuudha. Then 20x minus 3x greater than or equals to jenna. 9 jira akkuma jirutti jira. 8 as darbaa jechuudha gaama. 8 yeroo as darbu immoo meeqa ta'a? Pilaasiidhaan darbaas kana negatiivaa waan qabuudhaaf. So plus 8 jenna. Therefore amma salphatee jira waan ta'eedhaaf 3 hir'isuun 20 meeqaa yookaan 20 xaa hir'isuun 3 meeqaa? 17 xaa ta'a. Which is greater than or equals to 9 da'uun 8 immoo meeqaa? 17 jechuudha. Well, so amma salphatee jira waan ta'eedhaaf salphatee waan jiruudhaaf 17 xaa irraan guddaa yookaan walqixa 17 ta'ee jira. Gama lamaan saayyuu 17 firra gama lamaan saayyuu 17 firra xaa qobaatti argachuuf jechuudha. 17 fi 17 wal balleessee jira. Asii 17 fi 17 wal barreessee yookaan immoo waliin salphatee tokko nuufee jira jechuudha gama lamaaniin iyyuu. Then isheen kun xaan qobaatti hafti greater than or equals to tokko ta'a jechuudha. Deebiin keenya yoo intervaaliidhaan keenyu equals to jedhennaan closed bantuuf jechuudha. 1 positive infinitive dha. Kanaaf iyyuu deebiin keenya inni xumuraa akkam ta'a isa jedhuudhaa fi deebiin keenya inni xumuraa kunoo isa kana ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo probleemii solve gochuu isin gaafata. Probleemiin solve yeroo godhamu himaan isa kaa'amee yookaan fireesiidhaan isa kaa'amee gara qooyyabaatti kan jijjiiramatti jijjiirrachuu hin dagatina. Mee sadaffaa kanaa dubbifnu. Sadaffaanii a truck carries a load of 50 boxes jedhan. Makiinaan tokko booksii 50 baatee adeemaa jira. Booksii 50 kana keessaa tokko 20 kiloogiraamii warri kaan 20 kiloogiraamii ulfaatu warra hafan immoo 25 kiloogiraamii ulfaatu jechuudha. Baay'ina booksii meeqa qabna? 50 qabna. Gosa lama qabu jechuudha. Inni tokko 20 kan ulfaatu inni tokko immoo 25 kan ulfaatu. So gosoota sana lamaan maaliin bakka buufna jechuudha? X fi Y dhaan bakka buufna. Warra 20 ulfaatanii X yoo jenne warra 25 ulfaataniin immoo Y haa jennu. Booda gara jijjiiramaa tokkotti naanna'u gara X'tti yookaan gara Y'tti naanna'uun isaanii waan hin hafneef jechuudha. Total weight of boxiin sun immoo meeqa ulfaatu baay'inni isaanii 1,175 kiloogiraamii ulfaatu jechuudha. How many of each type are there jedha. Each type jechuun X'nis meeqa jira baay'inni isaanii Y'nis meeqatu jira baay'inni isaanii yookaan 20 kan ulfaatan meeqa 25 kan ulfaatan immoo meeqa kan jedhudha jechuudha. Mee kan akkamitti hojjennaa kan jedhu waliin solve goonee haa ilaallu. 50 boxes. 50 boxesiin kun immoo baay'inni isaanii X plus Y dha jedhudha. X plus Y maal nuuf kennu? 50 boxiidha. Sababni isaas X'n warra 20 kiiloo giraamii ulfaatan baay'inni isaanii X'tti firoomsinaa jechuudha. Plus jenna 25 immoo warra isaan lammataadha jechuudha. Zerestirisidha jechuudha. Isaan kun immoo kiloogiraamonni isaanii walitti dhufanii meeqa nuuf kennu jedheera 1,175 nuuf kennu jedheera jechuudha. Kana lamaan walitti fiddu hambiraa hin qabdani. Kana lamaan erga walitti fiddanii booda E-type hambame akka ta'an nambariin isaanii jechuudha baruu hin dandeessu. Then kan akkamittiin solve goonaa isa jedhuudhaa fi kana gara asitti naannessitu yoo barbaadan immoo waa'ee gara achitti naannessitu jechuudha. Yeroos naannessitanii kun akkam ta'a
y is equals to 50 minus x ta'a jechuudha. So y'n keenyi amma 50 minus x dhaan bakka bu'uu ni danda'a. So this implies jettanii 20x plus 25 y keenya maaliin bakka buustu ture iddoo kanatti amma y keenya kunuunsa kanaan bakka buustu 25 time jettu 50 minus x is equals to 1,175 jechuudha. Ishee kanas solvi goona. Amma qooyyabuu qofaadha jechuudha kan nu hafee jiru. Qooyyabuu immoo suuta jettanii qooyyabuu ni dandeessu. Then 20x plus 25 fi 50 walitti baay'istu. 25 fi 50 walitti baay'istanii 5 baay'isuun 5 25 5 baay'isuun 2 10 irratti 2 qabna 12 100 fi 25 1,000 fi 200 fi 50 ta'a jechuudha. Minus amma immoo as keessa raabsituu jechuudha x. Ishee immoo yeroo keessa raabsitan meeqa taati 25 x taate jechuudha. Is equals to meeqa ta'uu qaba 100 fi 1,000 fi 100 fi 75 isiniif ta'uu qaba. Then walitti naannessina jijjiiramaa fi jijjiiramaa. 20x minus 25x kunuunsa kanatu iddoo kana dhufee jira. Then plus jennaa 1,250 ni qixxaata 1,175. Yeroo kun walirraa hir'atu meeqa ta'a? Minus 5x which is equals to 1,175 kun immoo achi darbaa yeroo as darbu negatiivaatiin darba jechuudha. Minus 1,250 minus 5x is equals to yeroo irra nu meeqa ta'a? Negatiiva 75 isiniif ta'a. Gama lamaan negatiiva waan ta'eedhaaf negatiivni lamaan walgattii jechuudha. Walgattee poozitiiva taati. Z plus 5x is equals to 75 over 5 z implies x is equals to 7 isaas x fi x 5 fi 5 walgateera waan ta'eedhaaf akkas ta'a. Kun tokko 15 ta'a jechuudha. 75 hiruun 5 meeqa? 15 ta'a. X keenya kana ta'a. X plus y meeqa jenneerra 50 booksisii ta'uu qabaa jenneerra. Then x 15 argannee jirra plus y is equals to 50 jettu. Then y is equals to 50 hir'isuu 15 ta'a jechuudha. Ishee kana immoo y is equals to meeqa? 35. Then number of boxes each of number of boxes are kan 20 kiloogiraamii ta'an baay'inni isaanii meeqa? Kan 20 kiloogiraamii ta'an baay'inni isaanii 15. Kan 25 kiloogiraamii ta'an immoo baay'inni isaanii meeqa? 35 jechuudha. Gaaffiin arfaffaan immoo innis akkasuma probleemiidha. Baay'inni piroodaaktiin lakkoofsota lamaa 5dha jedha. Lakkoofsonni lamaan sun eenyuuf eenyu haa jennu? Ammas x fi y haa jennu. X time y inni qixxaatu 5dha nuun jechaa jira jechuudha. Zeeri saam a 9 2 jedha. X plus y immoo inni kun baay'isuu yeroo ta'e inni jalqabaa jechuudha. Inni lammataa immoo 9 2dha. Lakkoofsi x y suni eenyuu nuun jechaa jira jechuudha. Eenyuu nuun jechaa jira jechuudha. Solvi goonaa jechuudha amma x fi y tiin. X time y 5 ta'a. X plus y immoo maal ta'a jenneerra? 9 2 ta'a jenneerra. Then isa kana solvaa goonu. Asitti solviroo goonu kun achi yeroo naanna'u y inni qixxaata 9 2 hir'isuu x ta'a jechuudha. Sababiin isaa yeroo achi naanna'u x bifa negatiivaatiin naanna'aa waan ta'eedhaaf. Iddoo y ishee kana bakka buufnaa jechuudha gaama. X
taayim jettu yookaan immoo cuftuu banachuu dandeessu. Taayim jechuun cuftuudha waan ta'eedhaaf. Iddoo waa'ee maal bakka buufna inni irraa ishee kana bakka buufnaa jennee jirra waan ta'eedhaaf. Then 9 irraa 2 hir'isuu x gootanii itti cuftuu is equals to maal jenna 5 jenna jechuudha. Then it is very simple to solve. Therefore x'n as keessa raabsamti, cuftuu kana keessa raabsamti. 9 irraa 2 baay'isuun x maal ta'a? 9 irraatii 2 x ta'a. X time x immoo maal ta'a? Minus x the whole square ta'a jechuudha. Which is equals to 5 jenna. Amma kun quadratic equation itti nu deemaa jira jechuudha. Gara quadratic equation itti deemaa jira. Maybe lakkoofsi sun negatiivis positiivis ta'uu danda'a isa jedhamutti deemaa jira jechuudha. So amma kun bifa fraactioniitiin isa qabu sana balleessuuf jecha gama lamaan iyyuu lamaatiin baay'isna yookaan LCM lakkoofsota kanaa lama waan ta'eedhaaf gara beekannoodhaa kun tokko qaba, gara beekannoodhaan tokko qaba. So LCM isaanii 2 time 1 ta'a. Simply 2 jechuudha. Simply 2 jechuudha. So me equal implies fayyadamna. Implies this also implies 9 irraatii 2 x jira time gama lamaanii lamaan baay'isna irraa waan ta'eedhaaf 2 hir'isuu x the whole square time 2 biqiltaata 5 baay'isuu 5 baay'isuu 2 jennaa jechuudha. Time 2 this implies 2 fi 2 wal gattisiitii meeqa nuuf 9 ta'an nuuf hir'isuu jenna. 2 baay'isuu xaa square immoo maal ta'a? 2 xaa square nuuf ta'a. Then which is equal to 2 baay'isuun 5 immoo meeqa? 10 ta'a jechuudha. Amma lakkoofsota kana solve goonaa jechuudha. Then gama lamaaniin iyyuu negatiivaatiin baay'isna. Gama lamaaniin iyyuu negatiivaatiin yoo baay'istanii maal argattu jedhee jijjiirama wanti fiduun jiru waan ta'eedhaaf x the whole square ta'a. Sababni isaas negatiiv taayim negatiivii maal kennaa? Asiitii kunuunsa negatiiva qabdi fuuldura isheetii lamamne waan ta'eedhaaf poozitiiva kenna. Then minus 9x jenna. Sababni isaas inni poozitiivii qabaa yeroo negatiiviin itti baay'atu immoo maal kennaa? Negatiivii kenna waan ta'eedhaaf jechuudha. Then is equals to minus 10 jenna. Sababni isaa gama lamaaniyyuu negatiivaan baay'ina waan ta'eedhaaf. Gama lamaaniin baay'isuun kun jijjiirama kennuu hin qabu. Jijjiirama kennuu hin qabu waan ta'eedhaaf hin sodaatiin ittiin baay'ifachuu jechuudha. Lakkoofsa beektaniin baay'ifachuu ni dandeessu. Therefore this implies 2x square minus 9x plus 10 jenna. Maaliif isheen kun as naannoftii jechuudha. Yeroo as naannoftu immoo plus 10 taati is equals to 0 jenna. Amma quadratic equation dha waan ta'eedhaaf kanas solve goonaa jechuudha. Quadratic equation immoo akkamitti solve goonaa? Listing completing method dhaanis yoo ta'e factorization dhaanis yoo ta'e bifa barbaadaniitiin solve gochuu ni dandeessu. X plus b over 2a is equals to plus or minus and radically minus c over a plus b over 2a the whole square. Keessa bubbuufadhaa jechuudha. A's qabaa, b's qabaa, c's qabaa waan ta'eedhaaf a'n eenyu b'n eenyus jedhu immoo quadratic equation keessatti kanaan nan beekna. Therefore this implies x b meeqa? Minus 9 dha jechuudha. Minus 9 over 2 meeqa? A meeqa 2 dhaan naan ta'eefu 4 hin jedha jechuudha. Which is equal to plus or minus under radical of minus c dha waan ta'eedhaaf c eenyudha? 10 dha. 10 immoo minus 10 jenna over a meeqa? 2. Kunooti a immoo isa jalqabarra jirudha jechuudha. Therefore plus b meeqan jedheera? Minus 9 jedheera. Minus 9 over 2 times 2 4 ta'a jechuudha. 2 the whole square qabdi. Kana immoo solve yeroo goonu x minus 9 over 4
is equals to plus or minus under radical jalatti minus 10 over 2 meeqa minus 5 dha plus jettu 9 irraan 4 the whole square 9 irraan 4 the whole square inni immoo meeqa ta'a 81 irraan 16 ta'a jechuudha 81 irraan 16. This implies x in keenya ni qixxaataa jenna. Zanni kun poozitiivaatiin as naanna'a. Yeroo achi naanna'u immoo kan ta'a 9 irraan 4 plus or minus under radicalii jalatti 81 irraan 16 hir'isuu 5 ta'a jechuudha. Which is x is equals to 9 over 4 plus or minus under radical of 81 hir'isuu 80 irraan 16. Kun lamaan isaanii jala jira radikaaliin kun jechuudha. Kun immoo ni qixxaata. X is equals to 9 over 4 minus under radical of 1 over 16. This implies plus or minus idashin kuni. This implies x ni qixxaata 9 irraan 4 plus or minus 1 irraan 4. This implies x ni qixxaata 9 ida'uu 1 irraan 4 or 9 hir'isuu 1 irraan 4 jenna. Sababiin isaas plus or minus as waan jiruuf. X ni qixxaata 10 irraan 4 or x ni qixxaata 8 irraan 4 which is equals to 4. Therefore sadiramaatti yeroo deebinu remember we have x is equals to remember x we have x plus remember we have x plus y is equals to 9 over 2 and x time y more meeqa qabna 5 qabna jechuudha. So x ergan irraa waan ta'eedhaaf kana booda amma solve gochuun nuni bu jechuudha. Iddoo x meeqa bakka buuftu 10 over 4 bakka buuftu jalqaba irratti. Then 10 over 4 10 over 4 plus y is equals to 9 over 2 jenna jechuudha. Then y is equals to 9 over 2 minus 10 over 4. But LCM lamaa fi afurii meeqa afur ta'a which is equals to 4 jettanii afurii lama ta'a lama basa 8 9 18 hir'isuu 10 which is equals to y is meeqa jechuudha 8 irraan 4 2. Asillee kun lamadha. Tokko y keenya lama argannee jirra. Y keenya inni lammataa immoo kam ta'a yoonaan jettanii lama bakka buuftuu jechuudha. Lama bakka buustanii isuma kana keessa jechuudha. X lama plus y is equal to 9 irraatiin lama jettu y keenya ni qixxaatti 9 irraatiin lama hir'isuu lama taate. Then criss cross fayyadamtanii y ni qixxaatti meeqa 9 hir'isuu 4 5 irraatiin lama ta'a jechuudha. So the answer will be 5 over 4 comma 2 and 2 comma 5 over 2 ta'a jechuudha. Wal jijjiirtanii yoo hojjettan isa kana lakkoofsonni lamaan sun kana lamaan ta'u. Check by yourself.
Kan itti aanu shanaffaadha. Shanaffaan immoo quadratic equation solve godhee jedha. Quadratic equation karaalee sadanuu fayyadamuu ni dandeessu. Karaa baay'ee salphaa ta'e garuu dheeraa fakkaatu karaan isin dogoggoruu hin dandeenye completing square methodidha. Isa fayyadamnee mee B, D fi E haa hojjennu. B ni x minus 3 ni qixxaataa tokkorraan x plus 3 jedha. Kana solve yeroo goonu akkam taasisaa jirudha fi kuni gara beekannoodhaan tokkoof jalaa qabdi. So gama lamaan iyyuu x plus 3 time 1tiin baay'isnaa jechuudha. Kun immoo LCM dha waan ta'eedhaaf. Zan yeroo baay'isnu akkam ta'a? This implies jennee jalqabna. X minus 3 time jenna. X minus 3 time x plus 3 time 1. Uf jalaatii tokko qabaanne irraan kun z equals to jenna. 1 over x plus 3 time x plus 3 time 1 jennaa jechuudha. Therefore tokkoo fi tokko wal gatu. Asii immoo x plus 3 fi x plus 3 wal balleessu jechuudha. This implies jennee isa nuuf salphate qofaa barreessina. Then x minus 3 time x plus 3 ni qixxaata tokko tokko jenna. X minus 3 time x plus 3 is equals to 1. Therefore warra kana walitti baay'isnaa jechuudha. Warra kana lamaan walitti baay'isna. Yeroo walitti baay'isnu immoo akkam ta'a? Asii x'n gama lamaanuu keessa ni raabsamti. Yeroo keessa raabsamtu x time x maal ta'a? X square ta'a. Amma immoo x time 3 dha jechuudha. X time 3 meeqa ta'a? Plus 3 x ta'a jechuudha. Then ammoo negatiivni 3 kana lamaan keessa raabsama. Nis akkasuma minus 3x minus 9 ta'a jechuudha. Minus 9 is equals to 1 jenna. Therefore x square isheen kun lamaan wal balleessiti. Kanaafuu minus 9 dha. Is equals to 1 nu hafee jechuudha. This implies finally x squaring keenya ni qixxaatti 1 plus 9. Maaliifi isheen kun positiivaatiin as naannofti waan ta'eef. Therefore x square is equals to 10 dha. X ni qixxaatti plus or minus under radical of 10 ta'a jechuudha. Maaliifi gama lamaaniinuu jala galchinaa yeroo ba'u immoo plus or minus goona waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf deebiin birra jiru x ni qixxaataa plus or minus radical of 10 dha. Inni d irra jiru immoo gaaffiinsaa kana fakkaata. LCM isaa ni qixxaataa x minus 5 time x plus 2 dhaan baay'isnaa jechuudha. Gama lamaan isaa iyyuu. Then yeroo itti baay'isan ispeesii waan nageenyadhaa baasu achumatti sasalbisaan deema gaanama. X minus 5 fi x minus 5 wal balleessanii jiru. Kanaafuu ishee kana qofaadha. Then isaan qofan barreeffadha. Is equals to 1 time implies jennee 1 time x plus 2 qofan barreeffadha jechuudha. Plus jettanii asii immoo x minus 2 ni baddi dabaree ishee asiitii ni baddi. Kanaafuu kamidha jechuudha? X minus 5 dha jechuudha. Sadiin immoo itti baay'ata. X minus 5 is equals to isaan lamaan sanii asitti immoo uf jalaa tokkitee jira waan ta'eedhaaf wanti baduu hin jiru. 4 time jedhee warra kana lamaanii jechuudha. Ittiin baay'isa. Isaan lamaanis immoo akkamitti barraa'u kan jedhuudhaaf yoon isinii barreesse. X minus 5 time
x plus 2 ta'a. This implies 1 time x in x mataatii x plus 2 plus 3 time x maal taatii 3x taatii 3x minus 15 is equals to warra kana lamaan jechuudha. 4 jira x minus 5 time x plus 2 ta'a jechuudha. Then yoo danda'ame salphifna jira kana lamaan. Then x fi 3x maal nuuf kenna? 4x nuuf kenna. 4x ta'a. 15 fi lama immoo negatiiva 15 fi lama immoo meeqa nuuf kenna? Negatiiva 13 nuuf kenna. Then warra kana lamaan walitti baay'amna jechuudha. Warra kana lamaan nimmoo akkamitti baay'ata kan jedhuudha. Baay'een keenya beekna. 4 akkuma jirutti barreeffame x square x kun as keessa raafsamti. X square plus 2x jenna. Then minus 2x minus 5x minus 5x plus minus 10 jenna. Which is equals to 4x. This implies jettanii 4x minus 13 is equals to 4 godhattu. Then x whole square minus 3x ta'a. Minus 10 immoo qabnaa jechuudha. Amma nuuf salphatee jira. This implies 4x minus 13 ni qixxaata 4 baay'isuun x squarein 4x squareidha. 4 kana keessa raabsaan jira cuftuu kana keessa jechuudha. Kanaaf iyyuu 4x squareidha minus 4 baay'isuu 3 immoo meeqa? 12 x dha. 4 baay'isuu 10 immoo meeqa? Minus 40 ta'a jechuudha. Amma jijjiiramaa walitti naannessaa isa jijjiiramaa hin qabne immoo walitti hin fidaa jechuudha. This implies jettu hundi isaayyuu garas geessina. 0 jennee warra kana hunda isaanii achi naannessina. Gara asiitti naannessinaa jechuudha. For 0 is equals to jennee yeroo jalqabnu 4x square isa kanan jalqaba barreeffadhe. Isa jalqaban barreeffadhe 4x square minus 12x minus 4x minus 4x kun immoo isa kanatu as dhufee jechuudha. Negatiivaatiin ufa yeroo dhufuun immoo then minus 14 plus 13 maaliif 13 jedhee 13 kun as yeroo naannoo poozitiivaatiin naanna'a waan ta'eedhaaf jechuudha. This implies jenna bakka jijjiiruun ni danda'ama gaama. 4x the whole square minus 16x ishiin kun lamaan yeroo walirraa hir'atan meeqa kennu? 16 x nuuf kennu waan ta'eedhaaf jechuudha. Minus yeroo warra kana immoo walirraa hir'isnu yookaan walitti daanu meeqa nuuf kenna? 27 nuuf kennaa jechuudha. Kana this is equals to 0 jenna. 4x square minus 16x minus 27 equals to 0 kan jedhu solve goona. Kana immoo akkamitti solve goonaa isa jedhuudhaa fi formulaa keenya x plus b over 2a is equals to plus or minus the radical of minus c over a plus b over 2a the whole square itiin solve goonaa jechuudha. This implies x plus b'n keenya meeqa? Negatiiva 16dha. Negative 16 over 2a jechuun immoo 2 baay'isuu 4 itti cufnee ni qixxaata plus or minus jennee under radicalii jalatti minus c jenna. C'in keenya meeqa? 27. Negatiiva 27 negative time negatiiviin 27 over m meeqa 4 ta'a jechuudha. Plus jettanii
neegetiiva 16 irraan inni kun meeqa 8 ta'a. 8 the whole square qaba. Implies x minus 16 hiruun 8 meeqa 2 taatii jechuudha. Ishee kana jechuudha. Which is equals to plus or minus jenna. Under radicalii jalatti 27 irraan 4 plus jenna. Isheen kun meeqa jennee kaane 2 jennee kaane. 2 the whole square yeroo goonu immoo 4 ta'a jechuudha. Amma fannee jirra. Qooyyaba keenya seeratu gabaabsannee jirraa jechuudha. This implies x minus 2 is equals to plus or minus under radicalii jalatti kan ammoo yeroo qooyyabnu meeqa ta'a? 27 ida'uu 16 irraan 4 ta'a. This implies x keenya ni qixxaatti jenna. Ishee kana 2 kana poozitiivaatiin as naannessina. Yeroo as naannessinu meeqa ta'a? 2 plus or minus raadikaala jalatti 27 meeqa? 3 waan qabna 43 irraa meeqa? 4 ta'a jechuudha. X is equals to 2 plus or minus raadikaala jalatti 43 irraan 4 jechuudha. Kana immoo split yeroo goonu yookaan yeroo adda baafnu x ni qixxaata 2 plus raadikaala 43 irraan 4 or x ni qixxaata 2 minus raadikaala 43 irraan 4 ta'a jechuudha. Irra deebitanii ofii keessanis immoo yaaluu ni dandeessu. Inni irra jiru gaaffiin keenyi kanadha. Isa kana solve goonaa jechuudha. E'n keenya as keessatti meeqadha? 3dha kooma. B'n keenya meeqadha? Negatiiva 6dha kooma. C'in keenya immoo meeqa? Poozitiiva 5dha jechuudha. Formulaan square completing square method immoo akkamitti barreeffama isa jedhudhaa fi x plus b over 2a ticuftanii plus or minus under radicalii jira. Minus c over 2 a plus b over 2 a the whole square dha jechuudha. Then yeroo keessa bubbuufnu s qabna, b qabna, c qabna waan ta'eedhaa fi this implies jennee x plus b keenya meeqa qabna? Negative 6 qabna. Minus 6 over jenna 2 a meeqa qabna? 3 qabna jechuudha. Kunoo as kana jirti. B'n immoo kunoo as kana jira jechuudha. Isaan lamaan qabattanii eetti cufnu. Yeroo itti cufnu equals to jennee plus or minus jennee square root jalatti minus c dha. C keenya immoo minus 5 over a meeqa qabna? 3 qabna. Then plus jenna b fi 2a immoo as kanatti hojjennee jirra waan ta'eedhaaf isuma garasitti square goonaa jechuudha. Then minus 6 over 2 times 3 the whole square. This implies cuftuu banannee x 6 sadiif yeroo qoodamu 2 ta'a. Minus 2 over 2 ta'a jechuudha inni kun. Is equals to jennee plus or minus under root jalatti minus 5 over 3 plus jennee ammas isa kamtu jira jechuudha. Kanuma square goon eessatti iddoo kanatti. Two over
2 maayinasiidha garuu dagatiinaa the whole squareidha jechuudha. This implies x minus meeqa jechuudha. Isheen kun wal balleessite tokko taati. Equals to jenna plus or minus under root jalatti minus 5 over 3 jenna. Isheen kun square yeroo taatu meeqa taati? Isheen kun immoo square yeroo taatu meeqa taati? Plus 1 ta'a jechuudha. Again this implies x minus 1 is equals to plus or minus under root jalatti 1 minus 5 over 3 dha. Hubadha. Isheen kun negatiivii taati. Negatiivii taati. Negatiiviin immoo raadikaala jalaatii riil nambariitiin hin ba'u yoo kompleksii nambarii ta'e malee jechuudha. So kun negatiivii ta'e naani riil nambarii keessatti solution seetiinsaa maal ta'e? Riil nambarii keessatti solution seetiinsaa impiitii seetii ta'a jechuudha. Sababni isaas raadikaala jalatti negatiivii waan dhufeef solution seetii keessan kana jettu jechuudha. Innis isin gaafachuu kan inni barbaade achuma jalatti waan ta'eedhaaf jechuudha. Yoo kompleksii nambarii keessatti immoo bifa negatiivaan kaa'uun ni danda'ama. Walirraa dhistanii fakkeenyaadhaaf inni kuni x is equals to 1 plus or minus sababni isaas 1 as yeroo darbu plus or minus yaan darba waan ta'eedhaaf plus or minus under raadikaalii jala galchitanii 3 minus 5 meeqa 2 ta'a minus 2 ta'a minus 2 over 3 ta'a jechuudha. Which is equals to x inni qixxaatti meeqa 1 plus or minus under radical of 2 over 3 i ta'a. Kompleksiidhaan negatiivni itiin baatii waan ta'eedhaaf negatiivaaniin itiin baatii waan ta'eedhaaf so kompleksii nambarii keessatti miti kan nuti gaafatamne maal keessatti gaafatamne riil nambarii keessatti gaafatamne waan ta'eedhaaf deebiin keenyi isa dhumaa impiitii seetii ta'a malee isa amma barreessine kana miti jechuudha. Final answer will be this one. Inni jaffaan solve the quadratic inequality jedha. Inni jalqabaa equality hojjechaa turre amma inequality hojjennaa jechuudha. Inequality keessatti immoo sign chartii sirriitti cuunfaa. Sign chartii sirriitti cuunfattan jennaan equality quadratic equality faana tokkumadha. Sababni isaas solutionii achi keessatti argattanii eessaa olitti eessaa gaditti immoo 0 olitti fi 0 gaditti ta'a kan jedhu qofa adda baasu ta'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Kan isa kanaa kama hojjennu C haa hojjennu D fi E haa hojjennu. Innafuu isa torbaffaadha. Isa torbaffaa asmaa xumureetanii hin darba. Torbaffaa barataanii probleemii kun kennamtee fi first step inni fudhate kanadha jedhe. Maal dogoggoree? Waan inni dogoggoree himii jedha. Dogoggora inni dogoggoree jalqabaa maal barreeffachuu qaba ture jettu. Hima sana barreeffachuu qaba. Yoo argitanii ta'een jalqaba question sana barreeffadha. So 3 over x minus 2 greater than 4 kun first step dha. Kana barreeffate zan gama lamaan immoo maaliin baay'isuu qaba? X minus 2 tiin baay'isuu qaba jettu. Second step dha kun. So first step osoo hin taane isheen kuni second step or third step dha. Third step dha yoo ture jechuudha. Kanaaf dogoggorri isaa jalqaba gaaffii sana barreeffachuu qabaadha. Let's come back to question number 6 which is C. Gaaffiin sirriitti nuuf kennameeru kana fakkaata. Jalqabaa maal gootisa jedhuudhaa fi the zeros kan jedhu baafattu. The zeros jechuun maaltu zeeroo gochuu danda'a kana kan jedhu solve gootu jechuudha. Gatii xaa solve gootu. Gatii xaa solve erga gootanii booda sign chartiitti deebitu jechuudha. Sign chartii kaafachuutti deebinaa jechuudha. Mee solve haa goonu. Waliin solve yeroo goonu quadratic formulaatti fayyadamuu ni dandeessu. Quadratic formulaan kitaaba keenyaan nu barreeffamee jira. Innis immoo minus b plus or minus under radical of b square minus 4ac over 2a dha jechuudha. Kanaatiin solve gochuu dandeessu. Square listing methodii keessatti yeroo fayyadamnu a'n keenyi meeqa tokko gara b kanadhaan tokkos kana jirti waan ta'eedhaaf jechuudha. Kooma b'n keenyi b'n immoo meeqa minus 3 kooma c'n immoo meeqa minus 3 dha jechuudha. Innis completing listing method immoo x plus b over 2a cuftuu keessatti
then plus or minus square root jalatti minus c over a plus jettu b over 2a the whole square dha jechuudha. Kanuma keessa bubbuufan. This implies cuftuu banattanii x jettu plus jettanii b meeqa negatiiva 3dha. Negative 3 over 2 time a meeqa tokko. Then tokko lamaan isaanii itti cufnaa jechuudha. Equals to jennee plus or minus square root jalatti siin keenya meeqaa negatiiva 3dha. Negative time negative 3 jenna over 1dha. Een keenya immoo plus jettu b'n keenya meeqaa minus 3dha over 2 time 1 the whole square ta'aa jechuudha. Asirra geenye jirra. This implies jenna x plus or minus jenna sababni isaas minus time plus maal kenna minus kenna waan ta'eedhaaf minus 3 over 2 jenna 2 time 1 into 1 ta'eedhaaf equals to jettanii plus or minus square root jalatti minus time minus plus nu kenna miti giree kun yeroo walitti baay'atu 3 ta'a jechuudha. 3 over 1 jechuun immoo waan jijjiiruun qabu 3 mataa plus jettanii 3 over 2 the whole square 3 over 2 the whole square 9 irraan 4 ta'a. 9 irraatiin 4 ta'a. This implies amma solve gochuma qofaadha jechuudha kan nu hafee jiru. X keenya ni qixxaatti x minus 3 over 2 is equals to plus or minus square root jalatti ishee kana qooyyamna. Ishee kana moroo qooyyamnu 4/3 ida'uu 9 ta'a jechuudha. 4/3 12 ida'uu 9 irra immoo 4 ta'a jechuudha. Firaakshinii akkamitti qooyyamuu kan jedhu yoon isin agarsiisa sheemiidha. Sababiin isaas barattoonni wal kutaa gadiyyuu beeku waan ta'eedhaaf. Asirra geenye jirraa jechuudha. This implies jenna x keenya ni qixxaatti warri kun immoo as darbu. Yeroo as darbanii poozitiivaatiin darbu jechuudha. 3 over 2 plus or minus jenna square root jalatti 12 da'uu 9 meeqa 21 square root jalatti 21 irraan 4 ta'a jechuudha. 21 irraan 4 ta'a jechuudha. Meeqa jechuudha ree amma gaa gara lamatti qoodutti dhiyaachaa jirra. 3 over 2 plus or minus raadikaala jalatti 21 goonaa isheen jalaa immoo hin baati. 4 immoo raadikaala jala yeroo ba'u meeqaan ba'a jechuudha. 4 raadikaala jala yeroo ba'u isheen kun jechuudha. Ishee kana dagaddaa. 2tiin baati. 2 ta'a jechuudha. Saa 21 qofaatu raadikaala jala jira. Then LCM wal fakkaataa qabu warri kun lamaan. LCM wal fakkaataa waan qabaniif iyyuu immoo amma qooyyamuun salphaadha jechuudha. So x keenyi lamatti yeroo qoodamu ni qixxaata 3 plus raadikaala 21 irraan 2 or jenna. X keenya ni qixxaata 3 minus raadikaala 21 irraan 2. Raadikaala 21 approximately 4 ol moo 4 gadi isa jedhuudhaaf 4 ol. Sababni isaas 4 raadikaala meeqaati 16 waan ta'eedhaaf. So wanti kun maal ta'a? Negatiiva ta'a. Maaliif negatiiva ta'a? 3 moo 4tu caala waan jettan 4tu caala. Yeroo 3 irraatii 4 hir'istan immoo negatiiva tokko argattu. Kanaafiyyuu lakkoofsi kun negatiiva ta'a jechuudha. Inni lammaffaan kun jechuudha. Inni kun garuu poozitiiva ta'a. Kana yaadaan qabdanii xiyya lakkoofsaaf deemaan jira gaanama. Xiyya lakkoofsaa ittiin solvi godhachuudhaaf isinii deemaan jira. x minus cuftuu banattanii 3 plus 21
3 plus raadikaala 21 irraan 2 taayim jenna lamaan isaa jechuudha. Ammas cuftuu banattanii x minus 3 ammas cuftuu banattanii 3 ammoo isa kanaa immoo negatiiva ta'a. 3 raadikaala 21 irraan 2 ta'a jechuudha. Cuftuu yeroo 2 itti cuftu. Kana faana walqixanni kumii inni irra keessaa kun faaktoraayiz ta'ee jira jechuudha. Yeroo faaktoraayiz gootan akkasittiin faaktoraayiz gochuu hin dagatiina. Xiyya lakkoofsaa irratti jarri kun maal fakkaatu kan jedhuudhaaf adeemna. Mee isa kanaa asitti jiru A haa jennu. Isa asitti jiru immoo B haa jennu. Kamtuu jalqaba barreeffamaa yoonaan jettan kun negatiiva waan ta'eedhaaf xiyya lakkoofsaa irratti lakkoofsi kun jalqaba barreeffama. Inni kun immoo boodarra barreeffama. Sababni isaas poozitiiva waan ta'eedhaaf akkuma ammas hin jalqaba sin agarsiise jechuudha. Lakkoofsota kana lamaan xiyya lakkoofsaa irratti haa barreeffannu. Then jalqaba kan barreeffamu isa negatiivaati waan ta'eedhaaf 3 minus raadikaala 21 irraa 2 jalqaban barreeffadha. Itti aansee immoo eenyuun barreeffadhaa 3 pilaasii raadikaala 21 irraan 2 itti aanseen barreeffadhaa jechuudha. Isa kana maal jedhaan jedheera B jedhaan jedhe. Isa kana immoo maal jedhaan jedheera A jedhaan jedhe. Amma jalqaba maalan barreessaree B'n barreessa. Sababni isaas abbaan negatiiva qabu kan isa kanaati waan ta'eedhaaf jechuudha. B koo jalqaban barreeffadha. B jenna. Lakkoofsa kanaa gaditti kan argamu kan akka negatiiva 2, negatiiva 3 jiru. Yoo lakkoofsota kanaa fuutanii kana keessa buustan negatiiva poozitiiva argattu isa jedhuudhaaf negatiiva argattu. Negatiiva waan argannuufiyyuu immoo lakkoofsa kana maal jennaree negatiiva jenna jechuudha. Hamma iddoo sana gahutti hamma iddoo kanaatti 0dha. Iddoo kanatti 0dha. Isaa achi garuu negatiividha jechuudha. Kana negatiivitti fudhadha. Negatiividha. Isaa olitti kan jiru garuu poozitiivii ta'a. Saayin chaartii kan jennu kan biraa miti. Poozitiivii ta'a jechuudha. Itti aansee kan barreeffamu immoo Eedha. Sababni isaas jalqabarra kan jiru isa haa ta'uyyuu malee Een keenyi kunoon isa kanaati jechuudha. Een keenyi kan isa kanaati. Isa kana bakka buusuudhaaf jechaadha kanan akkas godhee jiru. Amma iddoo kanaatti 0dha. Iddoo kanarratti 0dha. Isaa gaditti kan jiru garuu negatiivii ta'a jechuudha. Negatiivii ta'a. Isaa olitti immoo 0 olitti kan argamu poozitiividha jechuudha. Amma maal gochuutti jirraa? Waliin baay'isuu jirraa jechuudha. Negatiiv taayim negatiiviin maal kennaa? Poozitiivii kenna. Negatiiv taayim negatiiviin maal kennaa? Poozitiivii kenna. Poozitiivii kenna. Poozitiivii kenna. 0 irratti garuu 0 ta'a jechuudha. Negatiiv taayim poozitiiviin immoo maal isiniif kennaa? Negatiivii isinii kennaa. Negatiivii isinii kennaa. Negatiivii isinii kennaa. Asirratti 0 ta'a. Poozitiiv taayim poozitiiviin immoo maal isiniif kennaa? Kanoon lamaan isaanii walitti baay'isu jechuudha. Isa rakkisaa isa jalaa yeroo walitti baay'isan inni immoo maal isiniif kennaa? Poozitiivii isiniif kennaa jechuudha. Kun akka jiru ta'ee egaa gaaffiin keenyi maal jedhaa kan jedhu yaadattu jechuudha. Gaaffiin keenyi leezaan 0 iddoo ta'etti barbaadii jedha. Leezaan 0 jechuun immoo eessatti negatiividha jechuudha. Eessatti negatiividha kan jedhu kunoo gidduu kanatti negatiividha. Maaltu wanta amma hojjenne jechuudha. Gidduu kanatti negatiividha. Kunoo ishee jalaa qofa ilaaltu negatiivii isa jedhuuf immoo kanaafiyyuu intervaaliidhaan bakka itti barreessina isa jedhu lakkoofsa isa solvii godhanne kana lamaan ilaallaa jechuudha. Faayinaalii aansariin keenya maal ta'are intervaaliitii yeroo keenyu leezzaanii jedha waan ta'eedhaaf ooppenii ta'a jechuudha. Kiloozdii kan inni ta'u yoo ikwaalitii qabaate qofaadha. Kiloozdiin kan inni fayyadu ikwaaliitiif qofa fayyada jechuudha. Kanaafiyyuu amma ooppenii goone 3 minus raadikaala 21 irraan 2 koomaa jenna. 3 plus raadikaala 21 irraan 2
kiloosdiyaan cufnaa jechuudha. Maaliif kiloosdiyaan cufnaa? Ammallee kuni irraan xiqqaa yookaan walqixa waan hin qabneef. So irraan xiqqaa qofa yeroo jedhu mallattoo kanaaf fayyadamtu. Irraan xiqqaa yookaan walqixaaf kan inni fayyadamnu immoo kiloozdii isa kanadha jechuudha. Biraasii fayyadamna. Garaagarummaa isaanii jalqaba laallee turreerraa isa ofii keessan irra deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Deebiin keenya faayinaalii kana ta'a jechuudha. Dheeratus isin immoo suuta jettanii ilaaluu ni dandeessu. Takka isiniif galennaan gaaffilee baay'ee ittiin hojjetachuu ni dandeessu. This is our final answer. Gaaffii D isiniif hojjedha jedhee ture mitiiree haaluma wal fakkaatuutiin hojjettu. Haaluma wal fakkaatuun hojjettanii isa kana immoo maal ta'uu qaba? Biraasii ta'uu qaba umarratti. Maaliif biraasii ta'uu qaba? Equal greater than or equal to qaba waan ta'eef jechuudha. Yeroo akkasitti immoo biraasiin yoo xiqqaate iddoo tokko jiraachuu qaba jechuudha. So isa irra jiru siniifan hojjedha. Gaaffiin nuuf kennameeru x square less than or equal to 16 ta'uu qaba jedha. Jalqaba gadi x solve goonaa jechuudha. Kun immoo ni qixxaatti 16 negatiivaatiin as darbitii jechuudha. 16 negatiivaatiin as darbitii. Yoo barbaachisaa ta'e immoo akkamitti solve gochuu dandeenya? X'n keenya ni qixxaata plus or minus raadikaala 16ti. 16 immoo meeqaan ba'a? 4tiin ba'a jechuudha. So x'n keenya ni qixxaata plus or minus 4 ta'a jechuudha. Plus or minus 4 ta'uu ta'a jechuudha. So x is finally x'n keenya ni qixxaatti positive 4 or x'n keenya ni qixxaatti meeqa? Negative 4. Ishee kana lamatti yeroo qoodnu jechuudha. Isa positiivaas isa negatiivaas barreessuu qabna waan ta'eef. Kanaaf iyyuu kuni karaa biraa akkamittiin barreeffamuu danda'a? Yoo naan jettan akkamitti barreeffamuu danda'a? X minus 4 time jettu. Ani isa kana immoo x plus 4 ta'a jechuudha. Maaliif ta'a yoo naan jettanii isa kana achis yeroo itti naanneeffattanii kamsinii ta'ee barreeffama. Negatiivni poozitiiva ta'eetu achis darbee barreeffama waan ta'eedhaaf jechuudha. Haala kanaatiin barreeffanneerra. So kan nuuf maalidha? Saayin chaartiidha. Jalqaba xiyya kaafanna. Xiyya keenya kaafanna. Xiyya keenya kanarra kan lakkoofsota nuyi barreeffannu negatiiva 4 fi 4 mitiiree negatiiva 4 fi 4. Xiyya lakkoofsaa irratti kan jalqaba barreeffamu 4 moo negatiiva 4 isa jirudhaa fi kan jalqaba barreeffamu negatiiva 4 mitiiree negatiiva 4 keenya as kanatti barreeffannaa jechuudha. Itti aansinee immoo 4 keenya barreeffanna. Isa kanaati asitti kan jiru positive infinitiividha. Asirra kan jiru immoo negative infinitiividha jechuudha. Amma jalqaba kan nuti barreeffannu x minus 4tiif solve gochuu kan dandeenyu jalqaba irratti eenyudha jechuudha. X plus 4dha. X plus 4 jenneerra. Itti aansinee immoo kan nuti barreeffannu isa kamidha? X minus 4dha jechuudha. Zeen asii gadi yoo sararanne kun akka sararaatti naa fudhattu. Zeen gidduu isaaniis sararri jira. Yoo barbaachisaa ta'e sararuma isa sirrii isaa sararuu ni dandeenya. Akkasittiin sararree jira. Therefore lakkoofsi inni irra keessatti barreeffameeru kun eessatti 0 ta'a yoo naan jettanii iddoo kanatti 0 ta'a. Amma isaa gaditti garuu negatiividha jechuudha. Amma isaa gaditti negatiividha. Isaa olittoo poozitiividha. Akkamitti poozitiivii ta'a jechuun lakkoofsa tokko fudhattus keessaatii lakkoofsa wayii tokko fudhattanii kee buuftanii negatiiva isinii fidennaan hunda isaafiyyuu negatiivii ta'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti negatiiva 5 fudhachuu dandeenya isa kanaatiif. Negatiiva 5 yeroo fudhannu immoo negatiiva 5 iddoo x fudhannaa plus 4 yeroo jennu negatiiva 1 ta'e mitiire negatiiva waan ta'eedhaafuu hunda isaafuu negatiiva ta'a jechuudha. Kanaaf hidhanni kun akka negatiivaatti barreeffamuu qaba kan jedhamuuf jechuudha. So isaa olitti poozitiivii ta'a. Kan isa itti aanu immoo iddoo kanatti 0 ta'a. Isaa gadittoo negatiiva immoo poozitiiva ta'a kan jedhu immoo negatiiva ta'a. Ammas akka haaluma wal fakkaatuun lakkoofsa wayii fudhattanii proof gochuu dandeessu. Amma fakkeenyaadhaaf 0 lakkoofsa 4 gadi ta'e tokko 3 fudhannee ilaalla. Kanaa gadi 4 gadi kan ta'e as kan xiyya kanarra kan jiru 3 dhamtiire. So fudhattanii ilaaltanii amma fakkeenyaadhaaf 3 jiraachuudha. 3 minus 4 inni qixxaatti meeqa? Negatiiv 1 taati ammas. Negatiivii waan argineedhaa fi hundi isaa maal ta'uu qabu jechuudha? Negatiivota ta'uu jechuudha. Kanaaf isa kanaas
negatiiva ta'a amma iddoo sanatti kan jedhameefi jechuudha. Isaa olitti immoo poozitiivii ta'a. Isaa oli immoo akkamitti poozitiivii ta'a jettanii ammas keessa buuftaniitu ilaaltu. Zeen faayinaalii warra kana lamaan warra kana walitti baay'isna qoyyaboota kana asii gadi baay'ifna jechuudha. Asii gadi yeroo baay'ifnu immoo akkam taasisa jedhuudhaa fi negatiiv taayim negatiiviin negatiivii poozitiivii kenna jedhu. Hundi isaayyuu poozitiivii ta'anni kana jala jiru. Asirratti garuu zeeroo ta'a. Amma immoo negatiiv taayim poozitiivii ala kunoo asii gadi walitti baay'isaan jira yoo isiniif galatee jechuudha. So negatiiviidha kana gidduu immoo negatiiv asirratti garuu zeeroo ta'a. Poozitiiv taayim poozitiiviin immoo poozitiivii ta'a. Poozitiiv kuni piruufii mataa isaa danda'e hin qabu. Yaadumaan beekuu isin gaafataa jechuudha. So intervaalii isaa akkamitti barbaannaa isa jedhuudhaa fi kana jechuun isheen kuni bifa kamiitiin ibsamti leezaan or equals to zero'aan ibsamuu fi hin dagatiin as kana akkasitti isinii barreessuun qaba ture jechuudha xiyyeessa kana. Kun immoo this implies 16 kun as kanatti darba ture mitiire 16 kun as kanatti darbu x is the whole square minus 16 is less than or equals to 0. Dheessatti negatiiva ta'a eessatti immoo poozitiivii ta'a jechuutti hiikamaa jechuudha. Kanaafiyyuu eessatti isa jedhuudhaa fi eessatti leezaanii 0 ta'eera isa jedhuudhaaf kunooti as kanatti leezaanii kanatti negatiiv kan nuti arginu sana afuriif afur gidduutti jechuudha. Kaan immoo bifa intervaaliitiin barreessuu qabna. Bifa intervaaliitiin yeroo barreessuun akkamitti barreeffama isa jedhuudhaa fi bifa intervaaliitiin akkamittiin barreeffama isa jedhuudhaa fi xiyya keessatti kanaa gadi hin ta'u kunoo isa kana gidduudha jechuudha. Kana gidduu waan ta'eef kuni closed immoo open isa jedhuudhaa fi closedidha. Sababiin isaas equal or to less than or equal waan ta'eedhaaf iddoo akkasitti immoo closed fayyadamna jennee irra jalqaba waan ta'eedhaaf jechuudha. So minus 4 jalqaba barreeffama koomaa jettanii 4 barreessitu gidduu isaati kun kana gidduudha kan nuti barreessaa jirru waan ta'eedhaaf isaan kana warra kana ilaaltu silaa umarratti. Kanaafiyyuu ammas humni isaa maal taare closed ta'a. Sababni isaas less than or equal to jedha waan ta'eef. This is the final answer. Isheen kun final answerii keenyadha jechuudha. X'n keenyi kana gidduutti kan argamtu ta'uu qabdi. X is an element of jettuu jechuudha. Yeroo ibsatiin immoo Gilgaalli lama tuqaanii lama kana fakkaatti. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jala nuuf kaa'aa. Mata duree itti aanuutiin walitti deebina.